Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Ameerikaa kaabaatiin Arjentiinaan goolii Lionel Messi galcheen injifattee jirti. Deeggartoonni istaadiyoo Monumentalitti argaman Lionel Messi geggeessaa taasisanii jiru. Kaleessuma Biraazil Chili yoo injifattu Paraagwaay, Uruguay fi Kolombiyaanis biyyoota gulaalli waancaa addunyaa bara 2026 argatan ta'uu danda'aniiti jiru. Abubakar Abdullah bal'ina oduu kanaa akkasitti isinitti. Biyyoonni kibba Ameerikaa gulaalli waancaa addunyaa 2026 gulaalli taasisan fulbaana 2023 eegalani. Biyyoonni 10 gulaalli kanarratti hirmaachaa kan turan yoo ta'u taphoota 18 taphataniin biyyoonni 6 kallattiin ni darbu. Tokko immoo tapha dhaqaagalaa ardii biraa waliin taphachuudhaan carraa isaa mirkaneeffata. Gulaalli marsaa 17 hanga ammaa taphatamaniin biyyoonni 6 waancaa addunyaatiif darbanis adda baaniiru. Nama har'aa gulaalli marsaa 17ffaa taphatameen dhamaddicha wal duraa duubaan dursuun darbuu isaanii kan mirkaneeffatan Arjentiinaa fi Biraazil morkattoota isaanii injifataniiru. Buenos Aires Stadium Monumentalitti deeggartoota 85 fuulduratti Arjentiinaan Venezuelaa tapha simatteen 3-0 mo'achuun gulaallii kanaan tapha 12ffaa mo'achuudhaan dursuudhaan darbuu mirkaneeffatte. Taphataan seena qabeessi biyyattii Lionel Messiin gooliiwwan 2 biyya isaaf yoo galchu Lautaro Martinez goolii 1 dabale. Lionel Messiin waancaa addunyaa dhufuun waancaa addunyaa yeroo xumuraatiif biyya isaa bakka bu'uudhaan taphatu ta'a jedhamee eegama. Biyya isaa fi deeggartoota isaa fuulduratti immoo akka tapha xumuraa taphatetti ilaalamuudhaan geggeessan taasifameefii jira. Haala kanaan xumuruun waan yeroo hunda hawwaa turedha. Dirree keenya irratti muuxannoo hedduun argadhe. Gaarii fi badas garuu yeroo hunda deeggartoota keenya fuulduratti Arjentiinaaf taphachuun nama gammachiisa jedhe Lionel Messiin. Waancaa addunyaa baatii 9 booda eegalu ilaalchisuun yaada kenneenis ka'umsa qaamaa gaariirra yoon jiraadheen hin taphadha. Garuu guyyaadhaa gara guyyaatti hawwiidhaan eegaa jira jedhe. Dursaan taphattoota Arjentiinaa gulaallii waancaa addunyaatiin gooliiwwan 36 galchuun taphataa goolii hedduu galchuudhaan dursuudha. Inter Miyaamii keessatti Messi waliin kan taphatu Luis Suarez goolii 9 itti aana. Kan Booliiviyaa Marcelo Moreno Martins 22 sadaffaadha. Chaampiyooniin addunyaa Arjentiinaan gulaallii Konfedereeshinii Ameerikaa kibbaa kanaan taphoota 17 irraa qabxii 38 dursiti. Gulaallii xumuraa kibxata dhufu Ecuador waliin taphachuudhaan xumurti. Nama biraatiin Biraazil Stadium Maraakaanyaatti Chilii waliin morkii taasiste 3-0 mo'atte. Carlo Ancelottiin kan leenjitu Biraazil waancaa addunyaatiif darbuus biyya mirkaneeffatteedha. Tapha kanaan Stevao Williams goolii jalqabaa galche. Taphataan ganna 18 Stevao Peleetti aansuudhaan taphataa dargaggeessa Biraaziliif gulaallii waancaa addunyaatiin goolii galches ta'eera. Peleen bara 1958 umrii 17 fi baatii 4 Biraaziliif gulaallii waancaa addunyaatiin goolii jalqabaa isaa galcheetii ture. Erga Carlo Ancelottiin leenjisaa Biraazil haaraa ta'uudhaan muudamanii as taphoota 3 biyyattii leenjisaniin sadiinuu biyyattiin goolii keessummeessine. Biraazil gulaallii waancaa addunyaa kanaan taphoota 17 taphattee keessaa 8 injifachuudhaan 5 injifatamtee Arjentiinaan qabxii 10 caalamtee lammaffaadhaan dabarte. Chiliin immoo sadarkaa 10ffaarra jiraachuu isheetiin waancaa addunyaatiif hin dabartu. Sadaffaarra kan jirtu immoo Uruguay 3-0 Peeruu mo'atte. Kolombiyaan 3-0 Booliiviyaa injifattee jirti. Paraagwaay fi Ecuador immoo goolii malee qixaan xumurani. Gulaalli waancaa addunyaa kibba Ameerikaa kun roobii dhufu xumurama. Hojii geggeessaan olaanaan Tottenham Hotspur Daniel Levin erga aangoorraa kaafamee booda yaada kenneen hojiiwwan baroota darban Tottenham keessatti hojjedheen nan boonaa jedhani. Waggoota 25 darban Levin Tottenham keessatti jijjiirama gurguddaa fidanis mormii deeggartootaatiin hojiirraa kaafamanii jiru. Shifarraa Jaamboo. Breaking news tonight, Daniel Levy has stepped down as Tottenham Hotspur chairman after nearly 25 years at the club. Guyyaa tokko Tottenham keessatti hojiin hojjedheen namoota nama mormaniif ni galaa beekamtiif naaf hin kennu jedheen amanaam. Ji'a tokko dura ture Daniel Levin gaafiif deebii taphataa duraanii Newcastle United gaarii Neville waliin godhe irratti kan dubbate. Kaleessa Tottenham Daniel Levy hojiirraa kaasuu beeksise. Daniel Phillips Levy abbaa qabeenyaa lammii Ingilandiif kilaba Tottenham akkasuma immoo daarikteera dhaabbata Inek Group jedhamuutiin waggoota 25 dura bara 2000 kilaba kaaba London Tottenham Hotspur hoogganaa olaanaaf qooda abbaa qabeenyummaan dhuunfachuun hojjechaa ture. Abbaa qabeenyaa fi hojii geggeessaa kubbaa miilaa ammayyaawaa mataa jabeessaa waa murteessuuf yeroo hin fudhanne jedhama. Furmaata waggoota 25 kilaba London Tottenham keessatti dabarseen jabana milkii fi qeeqa baay'ee nama keessummeesse jechuun deeggartoonni kilabichaa gartuu lamaan wal qoodu. Tottenham Hotspur Daniel Levy jalatti leenjistoota dhaabbii 14 qacareera. Kun ammoo hammam Daniel
Leevi jalatti teessoon leenjisummaadhaa Tootenaam barakaa akka hin qabne mul'isa jedhu. Waggoota 25 darban keessatti Tootenaam hojii geggeessummaa Daani'el Leevii jalatti waancaa 2 qofa milkeessee bara 2008 waancaa liigii Ingilaandii fi waggoota 17 booda bara darbe waancaa liigii Awurooppaa kan injifatan ture. Kanarraa ka'uudhaan deeggartoonni gariin Daani'el Leeviin biizinasii isaa hojjechuu malee dhimma Tootenaam hin qabu jechuun qeequ. Keessumaa bara darbe Anjee Postecoglou waancaa liigii Awurooppaadhaa injifatanii torbee 2 booda hojiirraa geggeessuun mata jabummaa Daani'el Leeviidhaa kana mirkaneesse jedhamuunis qeeqama. Tootenaam waggoota 25 Daani'el Leevii jalatti sadarkaa kilaboota jajjabootti akka morkatu ta'eera. Bara 2019 waancaa Champions League Awurooppaaf xumuraaf ga'e Liverpooliin mo'ame. Sanaan ala bara darbe ga'umsa gadi aanaa mul'iseen sadarkaa 17ffaan kan xumureen alaa kilabichi sadarkaa 2ffaatii hanga 10ffaa keessa seenee xumuraa ture. Tootenaam keessatti abbaa qabeenyummaaf hojii geggeessummaadhaan ala dhimma taphattoota bituuf gurguruu adda durummaadhaan Daani'el Leevii qofatu murteessa. Kun ammoo jijjiirraa taphattoota irraa maallaqa guddaa kilaboota argatan keessaa tokko akka ta'u gargaareera. Luukaa Moodrichi, Gaaris Beel, Haari Keen, Kaayil Wokarii fi taphattoota dargaggoota gurguruun galii olaanaa kilaba argatu godheera. Garuu kilaba waancaa morkatuuf taphattoota maallaqa guddaan bituun hawwii deeggartoota kana dhugoomsuuf ta'uu hin dandeenye. Daani'el Leeviin yeroo bara 2000 Tootenaam Hotspur dhuunfatan tilmaamni kilabichaa paawundii miiliyoona 80 qofa ture. Yeroo ammaa Tootenaam paawundii biiliyoona 2.6 akka ta'e Forbes tilmaameera. Kanaan ala bara darbe qofa Tootenaam galii paawundii miiliyoona 500 fi miiliyoona 25 ol akka argatu gargaareera. Addatti seenaa Tootenaam keessatti ashaaraa guddaa Daani'el Leeviiti kan jedhamu istaadiyeemiin Tootenaam haaraa The State of Art bara 2019 eebbifame namoota 62,000 ol baatu yoo ta'u, Leeviin akkuma abbaa qabeenyummaa Tootenaam dhuunfateen saxaxa istaadiyeemii kana ofii isaa baasuun hanga ijaaramee xumuramutti paawundii biiliyoona 1 oliin hojii olaanaa raawwate jedhamuun leellifama. Daani'el Leeviin kubbaa miilaa ammayyaatiin maallaqa guddaa baasuun miti dargaggoota dandeettii addaa qaban baasuudhaan addunyaaf gumaachuun jedhee nama amanuu jedhama. Kanaaf ragaan baroottan darban maallaqa guddaan taphataan Tootenaam gurgure malee taphataan Tootenaam maallaqa olaanaadhaan bite hin jiru. Keessumaa saffisaan ari'amuu isaaf ammoo dhimmi maallaqa jijjiirraa eeberichi izee dabaluu dhabuun Arsenaaliin harkaa butame sababa guddaa akka ta'es himama. Kanas ta'ee amma Daani'el Leeviin hojii abbaa qabeenyummaa fi hojii geggeessummaarraa kaafameera. Hooggansa haaraa Viinii Venkiteshman iddoo Daani'el Leevii bu'eera. Piitar Sheeringitan ammoo dura taa'aa ta'uun muudameera. Tootenaam kana booda jaarraa haaraa hooggansa haaraa waliin hojjechuuf cimnee itti fufna jedheera. Ergaa hojiirraa kaafamee booda Daani'el Leeviin kilaba jaalatamaa fi miseensota boordii Tootenaam hundaan nan galateeffadha. Tootenaam kilaba guddaa addunyaa waliin taasifneera. Hundaa ol hawaasummaa cimaa waliin ijaarree waan hojjedhetti nan boona jedhe. Champions League when it comes to a fourth alongside that. Arsenaal hagayya bara 2018 irraa eegalee jijjiirama akka mul'isuuf gaheen Joosh Kroenke olaanaadha jedhame. Daayirektarri boordii Arsenaal Joosh Kroenke deeggartoota waggootaaf hojmaata kilabichaa mormaa turan gara nagaatti nama deebisanidha. Abbabaa Lamaayyuu. Arsenaal waggoota hedduuf abbootii qabeenyaa tujaara lammii Ameerikaa Staan Kroenkee fi Raashiyaa Alisher Usmaanoviin yeroo hogganamaa ture deeggartoonni kilabichaa gara staadeemii kan seenan tapha daawwachuuf osoo hin taane abbootii qabeenyaa kanneen mormuuf ture. Arsenaal jabana abbootii qabeenyaa kanneen jalatti jijjiirraa taphattootaaf maallaqa guddaa baasuun taphattoota ciccimoo mallatteessifachuu caalaa taphattoota ciccimoo fi murteessoo kilabichaa turan kilaboota birootiif gurguruun mallattoo isaa ture. Deeggartoonni Arsenaal hojmaanni kun sirrii miti jechuun staadeemii fi staadeemiin alatti abbootii qabeenyaa kilabichaa kilaba keenya nuuf gadhiisaa jechuun hadheeffatanii mormaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Deeggartoonni kilabichaa kilaba masaanuu isaanii Tootenaamiif iyyuu isin hin hawwinu jechuun hangana hadheeffatanii barreeffamaan agarsiisaniiru. Ta'us abbootiin qabeenyaa Arsenaal Staan Kroenkee fi Usmaanov mormii deeggartootaaf gurra osoo hin kennin yeroo dheeraaf madda galii isaanii cimsachaa turaniiru.
Hagayya bara 2018 garuu taateen deeggartoota Arsenaal waggootaaf mormaa turaniif oduu hagaa fidee fi dhufe. Waggaa torba dura Stan Kroenke qooda harka 30 biliyoonera Raashiyaa Alisher Usmaanov irraa paawundii miliyoona 600 waliin bituun harka 97 Arsenaal dhuunfataniiru. Sana booda walitti dhufeenyi deeggartoota Arsenaal fi abbootii qabeenyaa maatii Kroenke gidduu waggootaaf dugdaa fi garaa ture araara buuse. Galata Joosh Kroenkeef yaa ta'uti abbaan qabeenya Arsenaal Stan Kroenke ilma isaanii Joosh Kroenke daayirektara boordii kilabichaa gochuun erga muudanii booda Arsenaal keessatti jijjiiramoonni dhufu eegalan. Josh and the Arsenal board have bankrolled a £30 million transfer. Deeggartoonni istaadeemii seenuun mormuurraa taphattoota jajjabeessuu eegalan. Hojmaata kilabichaa qeequrraa itti boonuu jalqaban. Kilabiin jijjiirraa taphattoota hedduuf paawundii miliyoona 100 baasuuf harki gabaabbatee ture taphataa tokkoof hanga paawundii miliyoona 100 olii baasuu eegale. Jijjiiramoota kanneen duuba garuu nama cimaa tokkotu jira. Joosh Kroenke. Namni kun dirree ofiin alatti Arsenaal tapha yeroo qabu istaadeemitti argamuun daawwatu. Bara dorgommii kana Arsenaal Premier League Englandiin taphoota sadi morkate hunda daawwataniiru. Joosh Kroenke xumuramuu taphichaan booda kutaa taphattoonni fooyituutti jijjiiratanitti argamuun taphattootaa fi miseensota leenjistootaa jajjabeessan. Deeggartoonni Arsenaal barri jijjiirraa taphattoota kilabichaatti hedduu itti gammadan ganna kana jechuun ni danda'ama. Kilabichi jijjiirraa taphattoota 8tiif paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 50 ol baase. Joosh leenjisaa Mikel Arteetaa dabalatee hooggantoota Arsenaal kan akka Richard Garlick fi Tim Lewis waliin hariiroo gaarii qabu. Tapha intarnaashinaala sadaasa darbeen Joosh Kroenke hooggantoota Arsenaal waliin jijjiirraa gannaa bara 2025f gadi fageenyaan mari'achuun Zagganars ganna kana taphattoota ciccimoo akka mallatteessifatuuf sababa ture. Arsenaal jijjiirraa ganna kanaa soon dabalatiin bara dorgommii 2018-19 hanga 2023-24tti qofa jijjiirraa taphattoota paawundii biliyoona 1 ol baasuu gabaasni The Athletic baasee ni agarsiisa. Joosh fi Declan Rice fedhii ispoortii golfiif qabanurraa ka'uun yeroo hedduu bilbilaan ergaa gabaabaa waliif qoodaniiru. Waancaa addunyaa bara 2022 taphattoota Arsenaal dorgommichaaf darban hundaaf bilbilaan ergaa erganiifi. Daayirektara ispoortii kilabichaa Edu Gaspar bakka buusuuf namoota hedduu waliin mari'achuun boodarra daayirektara ispoortii cimaa Andrea Bertaa gara Arsenaal akka dhufuuf sababni guddaa Joosh Kroenkedha. Joosh Arsenaal taphattoota haaraa yeroo mallatteessifatuu fi waliigaltee taphattootaa yeroo dheeressuu taphattoota waliin suuraa ka'uun miira maatii kilabicha keessatti uumaa jiru. Deeggartoonni Arsenaal kilabichi dorgommii haaraa Super League irratti ni hirmaadha erga jedhee booda murticha mormaniiru. Joosh Kroenke battalumatti deeggartoota dhiifama gaafachuun ergasii bakka bu'oota deeggartootaa waliin irra deddeebiin mari'achaa jiru. Joosh Kroenke tapha garee dhiirotaa qofa osoo hin taane kan garee dubartoota Arsenaalis daawwachaa jiru. Gareen dubartoota Arsenaal bara darbee waancaa Champions League dubartoota Awurooppaan Baarseloonaa injifachuun yeroo shaampiyoonii ta'uu istaadeemitti argamuun taphattoota waliin gammachuu isaanii qooddataniiru. Deeggartoonni Arsenaal amma abbaa qabeenyaa kilabichaaf deeggarsa guddaa qabu. Jijjiirraa ganna kanaan maallaqa guddaa fi taphattoota ciccimoo hedduu kan mallatteessifate Arsenaal bara dorgommii kana waancaa guddaa shaampiyoonii ta'uu baannaan deeggartoonni kilabichaa abbootii qabeenyaa osoo hin taane leenjisaa kilabichaa Mikel Arteetaa mormuu eegalu. Abbootiin qabeenyaa Arsenaal fardiis dirreenis kunoo jechuun Arteetaan waan barbaadu hunda guutaniifi. I was annoyed that there were so many people trying to. Kaadhimamtoonni taphataa fi leenjisaa cimaa Premier League England ji'a hagayyaa beekamaniiru. Premier League England bara 2025-26 taphoota liigichaa sadan jalqabaan ga'umsa mul'isan irratti hundaa'uun kaadhimamtoonni yoo ifaman badhaasa taphattoota cimaaf taphattoonni 8 kaadhimamaniiti jiru. Liverpool taphattoota 2 yoo kaadhimu Hugo Ekitike fi akkasuma tapha Arsenaal injifatanii goolii injifannoo kan galchee Dominic Szoboszlai tilmaama injifannoo argataniiru. Arsenaal irraa Ricardo Calafiori, Everton irraa Jack Grealish, Palace irraa Mark Gay, Manchester City irraa Erling Braut Haaland, Chelsea irraa Joao Pedro, Bournemouth irraa Antonio Semenyoon kaadhimaniiru. Leenjitootaan Arne Slot Liverpool irraa Chelsea irraa Enzo Maresca, Everton David Moyes akkasuma Sunderland irraa Lee Brace kaadhimamtoota ta'aniiti jiru. Kaadhimamtoonni goolii miidhagduu fi goolii eegdonni yaalii ciccimoo deebisanis kaadhimamtoota ji'a hagayyaa keessatti hiramu.
Goolii eegaan haaraa Manchester United seenee Lamens Miilaan taphachuunis kubbaa harkaan deebisuunis ga'umsa olaanaa qabaa jedhame. Dogongoroota Andree Onaanaan gatii kaffalaa kan ture Manchester United seenee Lamensiin irraa bu'aa olaanaa argachuu akka danda'u eegama. Abdurrahmaan Amin dabalata qindeesse. Good save now from Lambs. Good save from Lambs. Sababa dogongoroota goolii eegaa isaa Andrii Onaanaatiin qabxii dhabaa kan ture Manchester United guyyaa xumuraa jijjiirraa waqtii gannaa kanaan goolii eegaa Royal Antwerp seenee Lemans mallatteessifachuun ni yaadatama. Manchester United goolii eegaa Aston Villa Emi Martinez fi goolii eegaa isaa Onaanaa irraa maaliif isa akka caalchifatee BBC Sport xiinxaluun ragaa kaa'eera. Akka ragaan lakkoofsaan agarsiisutti goolii eegdota amma jiran keessaa Lemans ga'umsa qabuun durarratti eerama. Taphatichi dandeettii kubbaa gara gooliitti rukutaman deebisuu fi dogongoroota sasalphoo irraa taphataa cimsee of eeggatudha. Dabalataan bara darbee liigota gurguddoo Awurooppaa kurnan jalqabaa keessaa kubbaawwan gara gooliitti yaalaman 173 deebisuun goolii eegdota jiran hunda isaaniitu ni caala. Dhibbentaan kubbaa gara gooliitti rukutaman deebisuu isaas 77.4 yoo ta'u, gama kanaanis akka Awurooppaatti goolii eegaan kana raawwate hin jiru. Kana malees bara darbee gooliiwwan 66 irratti ni galaniif yaadaman keessaa 48 qofa keessummeessuun akka Awurooppaatti goolii muraasa keessummeessuun sadarkaa lammaffaa irratti argama. Seenee Lemans taphataa sarara fuulduraa waliin kophaa isaa yoo walitti dhufanis tooftaa garaagaraa fayyadamuun kubbaa sana deebisuus ni danda'a. Kanaaf ammoo haala kubbaa qabannaa taphataa sanaa irratti hundaa'uun iddoo qabannaa isaa dafee sirreeffata. Taphataan kubbaa qabatee goolii galchuuf deemu fageenyarraa rukutee galchuuf haala mijataa yoo hin arganne badheetti itti bahee gooliin akka hin galle baraara. Lemansi taphattoota goolii galchuuf deemanis saffisaan alatti itti bahuun kallattii goolii galchuuf isaaniif mijatu itti dhibbisee taphataa garee isaa baraaraa turedha. Yeroo mara kubbaan gara isaatti yoo rukutamus kallattii taphattoonni sarara fuulduraa goolii ittiin galchuuf isaaniif mijatu sana dhibbisuun goolii eegaa cimaa ta'uu isaas mirkaneessaa ture. Kubbaa fageenyarraa gara gooliitti yaalames dandeettii deebisuu kan qabu Lemans yeroo kufes saffisaan iddoo sanaa ka'uudhaan akkuma gaaddidduu kubbaa faana naanna'uufis taphataa kennaa qabudha. Kubbaa sarara peenaalitii keessatti taphattoota hedduu gidduun gara gooliitti yaalamtus saffisaan argee deebisuu irratti bara darbee goolii eegdota akka Awurooppaatti jiran irraa taphataa fooyyee qabudha. Akka ragaan BBC Sport agarsiisutti bara darbee kubbaa rukuttaa rogaa irraa rukutaman 85 goolii ni ta'an jedhamanii eeggaman irraayis goolii 8 qofa keessummeessuun taphataa bara milkii dabarseedha. Walumaa galatti gooliiwwan roga irraa galan dhibbentaa 9 qofa keessummeesse. Gama kanaanis goolii eegdota bara darbee Premier League keessa turan 20 keessaa 12 irra fooyyee qaba. Goolii eegaan Aston Villa Manchester Unitediin barbaadamaa kan ture Emiliano Martinez rukuttaa rogaa irraa goolii 2 qofa keessummeessuun Lemans irra fooyyee ta'us kan Manchester United Andrii Onaanaan ammoo dhibbentaa 17.2 irratti galeera. Lemans kana booda hanqinoota Manchester United gama kanaan mudataa tures ni furaaf taphataa itti abdatamedha. Ofitti amanamummaa fi taphataa hojii isaa irratti xiyyeeffatu ta'uun isaa ammoo daran isa milkeessaaf eeggama. He deviates his position again. And 2 more Lambs saves.